Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudantii arras irra deebuudhaan barnoota keenya istirii kutaa saglaffaadhaa yuunitii shanaffaa paartii salamaffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'an affeerra keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii Oro Istuudantiif haaraa taatan ammoo chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti kallattiidhaan argachuu dandeessu isiniin jecha kanaaf gartee subscribe godhaadhaa maatii chaayinaalii taadhaa ammas viidiyoo guniif ilaaltan laayik gochuudhaan hin irraanfatinaa jechuudha. Laayikiin maaliif maayikiroo sekondii waan takka illee isin irraa hin irristu laayik naaf godhaa jechuudhaanis akkaan gartee deddeebi'ee isin gargaaruuf hanga dandeeyyiiti yaatti jechuudha. Kanaaf gartee har'a immoo paartiin lammaffaan eegaa histirii kutaa sagalaffaa yuunitii shanaffaa maal jaasete Equatorial Center yookaan gartee Equatorial and the Central and the East African wantoota jiran akkuma gartee state waxaan gartee formations in the western Africans gartee during the periods of the last time gartee akkuma gartee yeroo dabre laallee jirrutti jechuudha state yookaan formation taans it is the factor that is the growth of the state formations of the western Africans trans-Saharan trades of civilizations in the ancient Africans gartee the growth of civilization and ancient African states gartee akka taate laallee jirraa jechuudha paartii jalqabaa understand godhaa jechuudha deebi'aadha warreen hin laalin jechuudha kanaaf gartee har'a immoo as keessatti easternii akkasumatti gartee Equatorial naannoo Equatorial area akkasumatti naannoo jiddu galeessa Afrikaa kana keessatti wantoota jiran baay'ee isaanii laallaa jechuudha in the eastern Africans the variety states and the small societies emerged yookaan gartee East Afrikaa kanatti gartee variety states yookaan gartee isteetonni garaagaraa akkasumatti gartee small societies hawaasni xixiqqoon garaagaraa emerged argamanii jiran Islams is strongly influenced many of them isaan kana hundarratti amantaan islaamaa gartee strongly ciminaan dhiibbaa irratti godhee jira dhiibbaa akkamii hogguniif jenne dhiibbaa aadaa ta'uu danda'a dhiibbaa amantaa ta'uu danda'a dhiibbaa ikoonomiksiidhaa ta'uu danda'a dhiibbaa diinagdee garaagaraa wantoota adda addaatiin amantaan islaamaa influensii godhee jira gartee eessatti iistarni afrikaatti jechuudha some becomes extremely wealthy as a result of the trade gartee inni kun kaadhaan fidee akka gartee tujjaara ta'anillee isaan godhe some become extremely wealthy akka ta'an qabeenya baay'ee akka qabaatan isaan taasisee jira beginning in the first millenniums before the Christ new peoples is migrated into the East Africans from the West gartee billion yookaan gartee millennium gartee before the Christ dura bara gartee jaarraa first millennium irratti jechuudha before the Christ ummanni tokko migrated imalan into the Eastern Africatti from the West irraa jechuudha Africa, East Africans, Western Rhineland. Farming peoples who spoke dialected the Bantu family began to move from the regions of the Niger rivers into East African and the Congo River basin. Qubachuu eegalan jechuudha. Kana jechuun farming people qonnaan bultoota who spoke isaan gartee uummata afaan dialected of the Bantu family ta'an warreen gartee sanyii baantuudhaa fi afaan baantuu dubbatan began to move kan imalan from the regions naannoo tanarraa jechuudha karamitti Niger rivers into the eastitti imalanii jechuudha the Congo river basin laga Congo kana biratti kan imalanii jechuudha jarri kun they moved slowly not is invited in the hordes but as small community gartee isaan kun gartee slowly suutuma suutaan gartee achitti imalaniiti achi gartee naannoowwan gartee East Africa kana kara gartee Congo river basin jennuun kanatti gartee achitti jarri kun galanii jechuudha kanaaf Congo guniif ilaallu amma gartee Congoon ammoo West Central idhami Congo, the kingdoms of the Congo was located on the lower bank of the Zambezi River. Laga garte Nile, yoka laga, sorry, Zambezi River kana irratti tan argamtuudha. Bantu Bantu peoples is founded. It is the last jaarraa kudha afuraffaa keessatti uummata Bantuutu Congo hundeesse. The peoples were the harder. And the warrior ummanni eenyudha jechuudha ummanni baantuudha wanti Kongoodha akkasumatti hantaroota yookaan gartee adamsitootaa fi waareroota yookaan warreen weeraran waa jechuudha they were akkasumatti also cleavers smithiidha jarreen kun jechuudha apart from the agriculturalidhaan kan adda baanii jiran trade played
important roles in the kingdom si kana keessatti wanni gaggeeffama. Economic activity jechuudha. Sochii yookaan haalli diinagdeedha kingdomii tana keessatti gaggeeffama. Maali jechuudha? Agricultural fi trade illeen baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Explorers reached the Congo Yookaan gartee voyage of explorations kan discovery kan jennuun sambaan exploring kan dhaqqaban jechuudha iddoo tana gaafa imala gartee trade route-dha jechuudha new trade route barbaaduudha bara 1482tti hanga bara 1490 tti qunnamanii jiran missionaroonni ergamtoonni kaatolikaa jechuudha who were isaan sunu converted kan jijjiiran Catholicism arrived having such as footist tepid baay'ee gartee warreen gartee Kongoo irratti Portugaaliin gartee amantaa kaatolikaa hanga mootichaa fi family of the mootii hanga mootiillee gartee maatiiwwan gartee obboleeyyan isaa akkasumatti firoottan isaa hunda gootutti gartee converted godhanii missionaroonni gartee Portugaal irraa dhufan dhiibbaa irra gaggeessanii jiran. The Portuguese colonized the kingdom boodarraa ammoo gartee Portugaalumaan colonized taatee qabatamtee jechuudha. Swahili city states in the eastern part of the Africans is one of the main city states of the trades of the trans-Saharan trades kan jennuun keessaa Swahili city state yookaan magaalota gartee qarqara baha East Africa yookaan Zanzibar iddoo jennuun tanatti iddoo jennuunitti argamanidha. Isaan kun about bara 200 years ago Bantu speaking people ummanni afaan Bantu dubbatu establish ni dhaabe small village settlement gartee qubsuma baadiyyaa along the coast of the Indian Ocean qarqara galaana Indian Ocean itti magaalaa Swahili jaamtu tana ummanni Bantuudha speakingiin kun hundeessanii jechuudha gartee waggaa 2000 dura jechuudha. Kanaaf after the rise of the Islams after the waggaawwan 2000 achitti hundeessanii turanii jechuudha. After the rise of Islams the regions is received the great impetus from the Muslims Arabs speaking merchant who merged into local ruling family after the rising Islam amma gantaan Islama achi sisseentee achi keessan lafaa hoo eegalte the regions naannoon tun receive greatly input gartee imports from Arab Muslimota wajjin hariiroo guddaatu dhufe speaking merchant gartee merchantota wajjin who marriage haala wal fuudhaa fi heerumaa godhan into the local ruling family gartee maatii gartee bulchitoota biyyaa kan gartee achi jiranii wajjin jechuudha. Naannoo Swahili kanatti subsequently the languages and the culture also has developed the distinctly Africans but within the Islamic and Arabic influence. Kana jechuun gartee language isaanii aadaan isaanii developed distinctly Africans gartee awoo guddatee jiraatellee but ta'ullee Islamics Arabs influenced gartee aadaa isaaniitii fi amantaa isaanii irratti gartee developed yoo ta'e illee jira jechuudha kaalcharii isaanii irratti gartee amantaan Islaamaa fi Arabni gartee influence godhee jira naannoo Swahili yookaan East Coast of the African kan jennu irratti jiru. The mixed Bantu Arabs talks their languages called of the Swahilis meaning gartee the mixed Bantu Arab gartee Bantu Arab afaan Bantu Arab yookaan gartee afaanota Bantu fi afaanota Arabaa jira mixedidha afaan Swahili jechuudha afaanota Bantuutii fi afaan Arabaatu afaan Swahili uume jechuudha. Stock language is called of the Swahilis meaning is coastal jennaan jechuudha. Meaning is maal jennan coastal yookaan gartee qarqara jechuudha afaan Arabaati hiiknis jechuudha. In the Arabic afaan Arabaati Swahilis known as the common language of the East African country yookaan gartee afaan common yookaan afaan waliinii biyyoota East Africa tahee hanga arraan tana afaan Swahili tajaajilaa jira jechuudha. The Swahili civilization is examples of the cultural deficiency formed from the interactions between Arabs, Persians, Bantu tradition ja. Kana jechuun the Swahili civilization yookaan gartee afaan qaroominni gartee warra Swahiliidha is an examples of the cultural deficiency formed yookaan gartee eenyuti interactions between wal fudhannaa eenyuti fi eenyu jidduutti hundaa jechuudha. Harka gartee gumaacha Arabaa fi Pershiyaanotaa fi Bantu tradition illee gartee Swahili civilization is example yookaan of cultural deficiency ummata eenyuti jechuudha Arabaa Pershiyaa fi Bantu akka taate beekuu qabnaa jechuudha. There were the several imported coastal commercial centers called Swahili city state jennan. There were several important jira magaalaawwan baay'ee barbaachisoo ta'an coastal
commercial magaalaawwan qarqara daldalaa jechuudha centersi gartee qarqara daldala centerii iddoo gartee daldalaa taatee qarqara galaanaatti tan guddatte Swahili City State yaani magaalaawwan baay'ee hanga magaalaa 30 wayiitu jira jechuudha fuulduran ilaaltanii jechuudha kilaasitti aanu keessatti kutaa 11ffaa among the most important influential coastal cities or ports where the Mogadishoodha takka Mogadishoodha Somaaliyaatti argamtu Maalindiidha Mombasa in Keniyaatti argamtu Zanzibaridha and the Kilwa in Tanzaniyaatti argamtu Barava Peta tanjamnu Pamba and the Sofala bika januutti argamtu the most famous of the imposing was Kilwa is in gartee center is the most important centers of trade tanjannuun iddoon gumaacha guddaa fi daldalaaf importanti barbaachisummaa guddaa qabdu isaan keessaa magaalaa Kilwa tana sited on the small island xiqqoo tan taate jechuudha lafa galaanaan marfamte keessatti argamtu Kilwa becomes the main centers of the East African goldiidhaa fi main center yookaan iddoo walakkeessa yookaan gartee barbaachistu goldiin warqeen jirtuu fi ivooriin yookaan gartee tireediin yookaan ivoor tireediin yookaan ilkeen arbaa itti daldalamtu keessa Kilwaan beekamtuudha jechuudha East Africa keessa jechuudha Wealthy Muslims is light rule of the Swahili City gartee ummanni wealthy Muslims tujjaaronni muslimaa jechuudha light olaanoodha sadarkaan isaanii rule the Swahili City warreen Swahili City bulchan ummata islaamaa tujjaarota evidence is suggested that is the commercial relation within the Arabs Persians Indians Chinas existed long before the Portuguese arrivals in the area ozoonii fi Portugal yookaan area tana dhuftee weerarin Awurooppaa irra Portugal dhiibbaa dhuftee irratti hin godhin naannoon tun daldala gartee Arabaa wajjin gaggeessite Pershiyaa wajjin gaggeessite Indiyaa wajjin gaggeessite China wajjin gaggeessite existed long before yeroo dheeraadhaaf ozoonii fi gartee Portugal arrival in the area naannoo kana weeraritti dorgommii ittiin kaasinitti jechuudha from the very beginning the Portuguese aimed to destroy the growth of the power of the Muslims East Africa gartee caccabsite balleessite daareessite destroyed goote growing power aangoo guddaa musliimoota East Africa irra jiranii kana Portugal dhufnaan ni balleessite impressed by the East Africa's gold ivories and trade Portugal establishing trade for the Sofola bika gach Sofola jennuun tanatti gartee East Africa irratti iddoo goldiitiif iddoo ivorii hunda qabachuudhaan Portugal gartee bara 15 duwwaa shanitti buufata doonii irratti dhaabdee jechuudha. kanatti aansuudhaan Southern Africans kan jennuun jira jechuudha. Southern African gartee status Southern Africaadha kan jennuun in the southern half of Africa's continent state where the formed more slowly the north jenna jechuudha. Kana jechuun in the southern half of the Americans Africans yookaan gartee walakkeessi yookaan kibbi Afrikaadha kun states were formed mootummaatu formite more slowly suutaan jirtee than in the north irra boodarra noorzirra gartee achitti suutaan ta'e noorzitti immoo dafee ta'e jechuudha. However, Toles's independent village gradually consolidations in the some part of the southern Africans is threatened in the 11th century jennaan jechuudha. Kanaaf however, Tole independent village gradually magaala independent village yookaan gartee baadiyyoonni if danda'oon gradually suutaan consolidate ni cimsan in some parts of the southern Africa keessatti ni caban starting to the 11th century gartee jaarraa 11ffaarraa kaanii cimaa dhufuu eegalan out of those groups come the first states gartee kan garqaba gara aangootti dhufe Zimbabwe tan jennu tan in the southern Africans the one of the most ancient state is efficient yookaan gartee is the most development of state exists in the part of the southern Africa gartee guddoo fi tan jalqabaa fi qarooma guddaa fi seenaa ajaa'ibaa tan qabduudha jechuudha. Kanaaf the founders of the Great Zimbabwe were the Bantuudha. Kunis ummatuma Bantuuti speaking the peoples of the Shona ummata Shonaati who began to their role karaa aangootti kan dhufan bara kuma takkatti jechuudha eediidha jechuudha. The building bara kuma takkatti ummanni Shoonaadhaa gara aangootti dhufuudhaan Zimbabwe hundeessan. The building Great Zimbabwe yookaan Zimbabwe guddittiin ijaaran in the 19 or 14th century yookaan gartee 19th century and 14th century stones house and the walls were the building in the Great Zimbabwe keessatti gartee in the 13 jaarraa afraffaa fi jaarraa shanaffaa jidduutti yookaan gartee
gartee stone housing mana dhakaadhaa and the walls were building yookaan mana dhakaatii fi dallaawwan dhakaadhaa baay'ee isaanii built Great Zimbabwe keessatti ijaaramanii turanii jechuu jaarraa sadaffaa fi gartee jaarraa 18ffaa fi jaarraa 14ffaa jidduutti sorry jaarraa 13 or 14 jidduutti ijaaramanii turan. Kanaaf Great Zimbabwe was a medieval African city known as it is a large circular hole and taaworii tan qabduudha jechuudha. Zimbabwe guddittii jechuun bara jiddu galeessa Afrikaa keessatti magaalaa gartee large yookaan sarkulii woolidha dallaa marfamtee jirtu jechuudha. Tan qabduu fi taaworiiwwan dhedheeroo kan tan qabduudha jechuudha. It was a part of the wealthy African trading empires that is controlled much of East African coast of the 11th century and the 15th century. Jaarraa 11ffaa fi irraa kaasee hanga gartee jaarraa 15ffaatti bikka gartee weelzii taate tujjaara taate trading empire gartee empire daldalaan beekamu that controlled kan to'atee jiru much of Eastern African coast qarqarawwan baha Afrikaa kana jaarraa 11ffaa fi 15ffaa jidduutti guutummaan isaa kan to'atee jiruu fi empire akkanaa kanaa jechuudha. Zimbabwe within an economic based on the cattle husbandry or crops cultivation horiin horsiifatan crops cultivation midhaanni oomishan and the trades goldii ni daldalan and the coast of the Indian Ocean ni daldalan. Great Zimbabwe was the heart of the trading in the empires of the 11th and the 15th century jidduutti bikka gartee daldalaatiin gartee seenterii fi daldalaan beekamtu taatee guddattee turte jechuudha. Zimbabwe is name is Shona Bantu word meaning is stone house jechuudha. Zimbabwean tun maqaan Zimbabwe joo kun gartee Shonaan is Shonaatu gartee ummata Shonaa yookaan Baantuutu word meaning jechuun hiikni isaa yookaan gartee ummata Great Zimbabweedha kana stone house jechuudha. Zimbabwe jechuun yookaan gartee namesake maqaawwan qoosaa kan isiin qabdi is Shonaan gartee yookaan gartee Baantuun wordidha. Afaan gartee jecha yookaan Baantuuti afaan Baantuu irraa dhufe yoo ta'u stone house mana dhakaa yookaan jechuudhaan beekamti jechuudha. Refuse Great Zimbabwe and the adapted from the Kivin the Shangyon so kan gartee mooraawwan isaan akka jaaran dhakaadhaan akkanatti asirratti mul'atee lafa kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf Zimbabween dhakaadhaan wantoota ija baay'ee akka jaaraa turte beekuu qabna. In the maintaining the trade relationship within the Swahili state dha wajjin yookaan gartee biyyoota Swahiliidhaa tan reefu jenne san magaalaawwan East irratti argaman Kilwaa faa kan jennee jechuudha Safoolaa faa kan jennee ilaallesan isaan sanii wajjin daldala gaggeessiti. Great Zimbabwe was known as for the gold it is gold means dha yookaan gartee goldiidhaan gartee tan beekamtudha. Bara kana booda jechuudha 1550 booda kanaaf Rosie clans kingdom kings of Shona peoples established empires of called Mene Mutapa kan jaamnu gartee irratti dhaaban. However, large on the Portuguese is conquered Mene Mutapa in the last of the 16th century irratti gartee akkasitti Portugal qabatte jechuudha. Rosie tan jennuun the Chagmair nama hundeesseetu jira. In the southern part of the Africa Mene Mutapa Rosie Torwa tan jennuun gartee kilaasitti aanu keessatti kutaa 11ffaa keessa baay'inaan laaltamu kilaasii gartee kana jechuudha waan kana. Kanaaf gartee ammasitti Rosie tan jennuun gartee Chagmair namtichi jennuun gartee Shona peopleidhaan idduma gartee Zimbabwe tanatti hundeessee kan ture boodarra ammoo Mene Mutapa fi Mutata tan jennuun tunis gartee empire peoples established ummatuma eenyu dhaabe jechuudha. Shona dhaabe the clans king of the Shona peoples established akkasumatti Rosie illee dabalatee empires Mene and Mutapa Torwa tan jennuun achitti dhaabbatee jechuudha. Boodarra isaan kana hundee eenyu qabatee jechuudha. Magaalaawwan kana kana guddatan isteetoo hundee jechuudha. Zimbabwe hunda waliin dabalatee Portugaaliitu qabatee jechuudha. Xumura jaarraa 15ffaatti jechuudha. Kanaaf the Khoikhoi and the Sans is one of the peoples that is exist in the part southern of Africa tti warreen jiraatan ummata Khoikhoi fi ummata San kan jennuun kana laallaa jechuudha. Ummata Khoikhoidha is initially the Khoikhoi peoples were hunter ummata gartee adamsitoota. However ta'ullee gartee bara dhibba siinsi bara kuma takka eedii booda they made of the change from the hunting way of life to that shape and the cattle barding yookaan gartee however ta'ullee they made of the changing from the hunting irraa ni jijjiiran way of life yaala jireenya isaanii adamsuu gaara keessa deddeemanii
gartee bineensota adamsanii nyaachuurraa jijjiiran katiliingi barne horii eeggachuutti jechuudha. Beginning of bara jalqaba 1300 the koi expanded ni babal'atan in the present day of the Botswana bika jennuutti baay'inaan babal'atanii turan. They were akkasumatti wall establishing Southern Africa's 15th century gartee akkasumatti they were well establishing gartee kan wanta dhaaban jechuudha. Southern Africa 15th century keessatti woolii baay'ee kan jaaranidha jechuudha. Isaanis gartee achitti kan dhaabamanidha. So Southern Africa dha isaanis gartee akkuma ummata Shona gartee yookaan ummata Zimbabweetti jechuudha. Jaarraa 15ffaa keessatti by the 15th century keessatti yookaan gartee achitti kan dhaabbatanii turanidha. However, after the Dutch settlers landed in the Southern Africans in the mid of the 17th century, the Khoi peoples were drove out of their land in the Kalahari Desert keessatti sababa yookaan Dutch settlementota yookaan Boers kan jennuun jechuudha. The farming peoples of the Portugal, Netherland yookaan Holland yookaan Dutch tan jennuun kanarraa rakkoo kanarraa kan dhufe Dutch jechuun tun Netherland jechuudha. Biyyi Netherland uummata siichitti qubsiiftee jechuudha. Landed in the Southern Africa irratti qubsiiftee akkasumatti mid of the 15th century keessatti jechuudha. Jiddu galeessa jaarraa yookaan gartee 17ffaatti the Khoi peoples were the drove ni oofaman yookaan lafuma isaanii irraa oofamaniiti Kalahari Desertii keessatti deemanii jechuudha. As a result kanarraa ka'uudhaan European called them Hottontos jaanii yaamanii jechuudha. Uummata yookaan xiqqeessitoota jaaniitti maqaa itti moggaasanii Hottontos jaaniini yaamanii jechuudha. Warreen gartee Khoidha kana uummanni Awurooppaadha jechuudha. Kanaaf before they were driven out of their land eegala fasaanii irraa oofanii booda by the European settlers European settlements yookaan qubsitoota Awurooppaatiin eega oofamanii booda uummanni isaanis jechuudha. Isaanis uummatuma Southern Africaati. Isaanis eega oofamanii booda the San uummanni isaanis lived in the part of the present day of the Angola and the Namibia bika jennuun keessatti jiraachaa turan. European called is maal jaaniin Bushman jaaniin yookaan gartee uummata kanaanis maqaa Bushman jaanii itti moggaasan kaaniin Hottontos jaaniin jechuudha. The San is lived by the hunting dha isaan kun ammoo adamsitoota gathering dha funaantoota firii gaara keessa deemanii funaanan akkasumatti hunting bineensota gaara keessa deemanii ajjeesanii nyaatan hunting jechuun akkas jechuudha. Gathering jechuun firii mukaa cocorattee akka jaldeessaatti gaara keessa deemanii nyaachuu jechuudha. Qonnaan beekan jechuudha. Kanaaf mean hunting animals with bow kan gartee xiyyaadhaan dha'uun jechuudha. And the poised tip arrow gartee bowii yookaan gartee pointiin isaa tippii qaqara ta'ee fi arrows yookaan xiyyaa kan fakkaatu kan dhawanii gartee yookaan gartee ajjeefatanii nyaatanidha. Kanaaf the Dutch farmers is gartee push isaan kanaas ni dhiiban warri Netherland san to the Kalahari Desertii keessatti where they still lived in the hunters gartee akka gartee hunting yookaan gartee wanta keessatti yookaan gartee eega uummanni isaan dachiin kun farmariin kun push godhanii oofanii lafa isaanii irraa san Kalahari Desertis where still lived wajjin akkasuma jiraachuu eegalan jechuudha. Maaliin huntingidhaan jireenya gartee adamsanii nyaachuutiin jiraachuu eegalan lafa isaanii irraas deeman jechuudha. The Sanis have the yellowish brown skin and tails coiled back of hairs. They speak Khoisan's language which are characterized by the clinking soundy afaan isaanii gartee the Sanis have yellow borrow rifeensa isaanii gartee kan yellow ta'e sinking yookaan gartee yellow borrow sinkis gogaan isaanii akkasumatti gartee gogaan isaanii yellow kan ta'e jechuudha. Borrow sink kan ta'e lights all coil black hair rifeensa gurraacha kan qaban ammas uummanni gartee saaniidha kun. They speak Khoisan afaan Khoisanii kan dubbatan which characterized by the clicking sound kan qabu afaan isaanii sagaleen isaanii jechuudha kan dubbatanidha jechuudha. Uummanni saaniidha jechuudha. Kanatti aansidha ammoo African intra and the intercontinental relation jechuudha. Kana jechuun African intra hogguu jenna jechuudha. Interterry or domestic yookaan connected kan jennu jechuudha. Interterry Afrikaan gartee relation interterritory jechuudha yookaan daangaa biyya takkaa keessatti Afrikaan keessootti hariiroo waliin qabaachuu fi biyyaalota international yookaan
continental kan jennuun yookaan international yookaan foreign relation hariiroo biyya alaa jechuudha. Sanii wajjin qabaachuu jechuudha. Afrikaan inter relation and intercontinental relation jechuun Afrikaan biyya Afrikootaa wajjin Afrikaanotaa wajjin hariiroo qabaachuu fi hariiroo biyya Afrikaan alaa biyyoota addunyaa Awurooppaa biyyoota Arabaa kanneen biroo wajjin qabaachuu kan jedhu san as jala ilaallaa jechuudha. International relations accords between the two or more continent gartee international relation jechuun bar hariiroon biyyoota addunyaa jechuun hariiroo gartee biyyoota lamaa fi lamaa ol jidduutti uumamtu while international accords within the continent gartee kontinentiidhaa wajjin osoo kaawuntirii hin taane ardiidhaa wajjin ardii fi ardii wajjin hariiroo qabaachuu jechuudha. Kaawuntirii fi kaawuntirii osoo hin taane kontinentii fi kontinentii eeguu jenna jechuudha. Kaawuntiriin ardiidhaa miti. Kaawuntiriin biyyaa mi kontinentii jechuun ardii jechuudha. Peoples who live in northern and south of the Sahara's desert had a long history of the irregular contact before the developing the trans-Saharan trade. Kana jechuun maal jechuudha. Peoplein yookaan uummanni gartee peoples who live in ummanni jiraatan northern and the south Saharans gartee northernidhaa fi south Saharans kibba gartee Saharaadha deezertii keessatti along the history of the regular contact qaban yookaan history yookaan gartee dhaabbataa kan gartee irregular ta'e gartee contact kan ta'e jechuudha. Kan gartee before the developing in the trans-Saharan trade duratti gartee contactidha qaban yookaan gartee walitti hidhaminsa qaban jechuudha. Before the trans-Saharan trade dura ummanni gartee gartee eessarraa kan eessa jiran jechuudha. North and South itti warreen jiran osoo trans-Saharan trading gartee West Africaadhaa fi East Africaadhaa fi South Africaadhaa fi Central Africa kan hunda gartee Afrikaa keessatti deddeemanii waliin qunnamsiisin dura hariiroo hojii qabanii jechuudha. Hariiroo hojii qabanii jechuudha. Kanaaf gartee trades between those peoples is becomes a better organized after the introductions of the gartee kaameliidhaan jiraataa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Trading between those peoples jidduu ummata kanaa becomes a better organized kan cimee yookaan gartee tokkoomee deemudha. Introductions of the camel maal jechuun kaameliin yookaan gaalli akka transportationii yookaan akka makiinaa yookaan akka bikka takka irraa fe'ee bikka takka fe'uuf galii wanta bu'aa guddaa ta'eef. The trans-Saharan caravan trade is began to the regular beginning in the 14th century as an expanded. Kanaaf trans-Saharan caravan trade kan jennu yookaan daldalli gartee ardii yookaan addunyaa Saharaa gammoojjii tana qaxxaamuree deemu kun gartee regulaariidha yookaan gartee beginning in the 14th century as gartee eessa jiru jechuudha. Eega jaarraa 14ffaa booda jechuudha. Expanded kan babal'ate varies of the pre-existing intra and the international trades among the peoples of the various regions in the Africa jeddutti wal qunnamtii keessootii fi intra relationidhaa fi international relationii kan cimseedha jechuudha. The trans-Saharan trades contributed to the developing strong economy guddisee jira and the political system yookaan haala siyaasa isaanii guddisee jira. On both sides of the Saharans kallattii lachuunuu biyyoota Saharaa guddisee ture jechuudha. Kanaaf the spread of the Islams babal'achuun amantaa Islaamaa the tropical Africans naannoowwan tropical Afrikaa keessatti further strengthened relationship within the peoples of the northern Africa. Gartee wal qunnamtii ummata northern Afrikaa wajjin qabaniitiitu amantaa Islaamaa babal'ise. Ummanni amantaa gartee northern African trading kun wanta ijoodha jechuudha. Waan daldala gartee amantaa Islaamaa babal'ise. Araboonni northern irraa dhufanii gara gartee tropicalii kana dhufan baay'ee isaanii amantaa Islaamaa babal'isan. The Arabs trades within the societies in the northern East Africans gartee Araboonni trade gaggeessan hawaasota gartee northern jiranii fi East Africa jiranitti wajjin daldala gaggeessan. Trade is contact is facilitated ni cimee yookaan ni jabaate exchanges of ideas ummataatis ni jijjiire yaada ummata the explorations yookaan gartee the exploration and the subsequent of the contact within the Europe's powers of contributed to the ever changing African gartee akka jijjiiramu godhee jechuudha. Exploration yookaan gartee imalli gartee argannoo kan gartee imala gaggeessuun explorations and the subsequent contact wal qunnamuun jechuudha ardiin Afrikaadha within the Europe powers biyyoota Awurooppaatiin wajjin contributed to the ever changing fidee jira Afrikaadhaaf jechuudha jijjiirama jechuudha. The outcomes of the Afro-Europeans relationin Awurooppaadhaa fi Afrikaadhaa
ni cime hariiroon isaanii jechuudha. Contact during the exploration yeroodha imala bara argannoodha jechuudha. Dhiira argannoo keessatti jechuudha. Kanaaf gartee dhiira exploration yookaan imala gaggeessuu gartee keessatti jechuudha. Discovery keessatti jechuudha. Ways was the opening of the transatlantic slave trade jechuudha. The relationship of the Africans and the Europeans is later come to the transatlantic slave trade. The background of the transatlantic slave trade ture Africa wajji wal qunnamanii ardii Afrikaa harkachuun Columbus gartee Christopher Columbus ardii gartee Ameerikaadha yookaan gartee argachuunsaa transatlantic slave trading akka gartee biyyoota Awurooppaatiin Afrikaa irratti godhamu gartee taasisee jira jechuudha. Kanaaf gartee kanatti kan aanu trans-Saharan trade, the trade that is the most of important growth states in all medieval and the ancient periods of Africans. Keessatti baay'ee barbaachisaa kan turee fi kan gartee isteetonni baay'een irraa guddatanii fi tujjaarummaa fi beekamtii hanga addunyaatti daldalli gartee Afrikaadhaaf beekamtii kannee trans-Saharan trade kan jennuun kanaa jechuudha. What do you about the Saharan desert? Sahara desert maal jettee ilaalta? And the trades routes trade gartee achi keessa dabrusan pass through it ichi keessa kan dabrusan maal jettee ilaalta jechuudha. The Sahara trades yogguun ifamma deebisnu isin. The Sahara desert is the desert that the one of the great desert of the world yookaan addunyaa guddittii irraa gammoojjii takkaffaa taate takkaffaa irratti argamtuu fi daldalli isii keessa dabru immoo trans-Saharan jennee qaxxaamuree kan dabrusanii jechuudha. Kanaaf as mentions early peoples cross to the Africa's continent are diverse gartee akka garlee eeramutti garte earlers peoples garte yeroo jalqabaarraa peoples cross garte ummanni peoples cross African continent tana qaxxaamuranii garte wal qunnamaa turan. Nevertheless, these are also some things that African peoples shared in the common. Garte ta'ullee garte ummanni Afrikaa kun share commanii waliin qaban yookaan waan waliin qaban jechuudha. Amantaa haa ta'u, aadaa haa ta'u, garte haala siyaasaa haa ta'u waan waliin qaban. The trans-Saharan trades can be good example. Yookaan gartee wal qunnamsiisuu fi isaan kana gartee walitti hidhuudhaaf connect godhuudhaaf daldalli trans-Saharan jennee Sahara gammoojjii Sahara qaxxaamuree deemu kun baay'ee barbaachisaa kan ture. We do not now when the Saharans trades exactly began yeroo kana eegale yeroo san eegale trans-Saharan trading akkumatti arkine malee hin beekamu jechuudha. Two important trade routes connecting West and the West Central Africans within the North Central and the North West Africans ja kana jechuun maal jechuudha. Two important barbaachisaa kan turedha jechuudha. Trading kun important trade route dha connected wal qunnamsiisuudhaaf West lixa Afrikaa West Central lixa jiddugaleessa Afrikaa akkasumatti and the North Central yookaan gartee kaaba jiddugaleessa Afrikaatii fi akkasumatti North Eastern yookaan gartee North Western yookaan gartee kaaba lixa Afrikaa wal qunnamsiisuu irratti baay'ee barbaachisaa kan turedha. They linked the major ancient medieval state Western Africa hunda gartee ancient-dhaa fi bara duriitii fi bara jiddugaleessaa keessatti isteetota yookaan mootota Western Afrikaa walitti hidhuu keessatti trans-Saharan trading gumaacha guddaa qabaa jechuudha. They other routes crossed the Central Saharans and the connected North Africans within the kingdoms of the Konamu tan jennuun tanaa jechuudha. Kana jechuun the other routes karaan biraa crossed kan qaxxaamure yookaan Central Saharas jiddugaleessa Sahara connected to Northern Africa kan wal qunnamsiisu kingdoms of the Konamu tana gartee kan geessu karaan biraa ni jira jechuudha. Kana isaan deemu jiru routing cross godhee deemu Central Sahara jiddugaleessa Sahara TV connected Northern Africa dhaa wajjii fi Konamu Bornu kan wal qunnamsiisu jechuudha. Sub-branch linked West Africans Egypt kun ammoo gartee West Africa dha Egypt wajjii wal qunnamsiisa. The trade route karaan daldalaa kun cross to the desert gartee gammoojjii keessa dabruudhaan also connected wal qunnamsiisa Africans within the outside of the world. Afrikaa gartee biyyoota alaa addunyaa birootii wajjin wal qunnamsiisa kan turedha jechuudha. Kanaaf the trans-Saharan trades network played the key roles of the movement peoples in the materials and the ideas.
kana jechuun gartee Trans-Saharan Trading kun gartee networkiidha yookaan baay'ee kan walitti hidheedha. Play key role gahee gumaacha guddaa kan qabudha. Movement people sosochii ummataatii fi akkasumatti gartee materials and meeshaawwan adda addaa gartee wal jijjiiruu fi idea adda addaa wal jijjiiruu fi religious wal adda addaa wal jijjiiruu fi culture adda addaa wal jijjiiruuf gumaacha guddaa godhee jira jechuudha karma gabaabatti jechuudha. Them important trade items of the Trans-Saharan trades were the gold from the regions West Africans and the salt mainid in the northwest Africa jechuudha. Kana jechuun important samoota gurguddoo gartee barbaachisoo kan Trans-Saharan trade keessatti daldalamaa turan where goldidha from the regions gartee West Africa kan argamu and saltiin ammoo Northern Africa la soogiddi salti kan jennu Northern Africa dha. West irti ammoo kan argamu maali gold warqeedha jechuudha. Kanaan beekamanii jechuudha. In addition to slaves peoples ammas ummanni slaveedha becomes the important trade goldidha trade goodidha meeshaawwan barbaachisoo daldala gartee Trans-Saharan trade keessatti after the emergence of the Arabs in the 17th century eega gartee araboonni dhufanii booda baay'uun barbaachisummaan isaa guddate jechuudha. Kanaaf the Trans-Saharan trade contributed to the developing guddisee ture robots of economic and political and the systems of the both sides of the Saharans gartee ummata gartee Sahara kana gartee karaa lamaan gartee developing the economy haa ta'u political haa ta'u systems in the side of the Saharas karaa lachuutu baay'ee guddisee kan ture. For example, mee fakkeenyaaf the Great West African empires of the Ghanaan faan, Maaliin faan, Songhai faan empireonni Western Africa gurguddoon jechuudha. Akkasumatti become the powerful gartee become powerful kana gara aangoo cimtuu itti dhufan sababaan isaanii because they could control trade Sahara trade waan daldala Trans-Saharaa kana control qabatanii gartee irratti hirmaatanii irratti hojjetanii daldalaa jiranii fi guddatanii jechuudha isaannan kun. In addition to the trade facilitated to spread HMC yookaan ni babal'ise gumaacha guddaa godhe babal'ina amantaa islaamaatii fi islaamization biyyoonni akka islaamaan jechuudha. Islaamization namoonni akka amantii fudhatan in the west and central yookaan lixaa fi jiddugaleessa Afrikaa keessatti gumaacha guddaa kana godhee ture jechuudha. Trans-Saharan trading jechuudha. Kanaaf gartee early contact within the outside of the world kan jiru immoo itti aanaa jechuudha. Addunyaa biraatii wajjin Afrikaan gartee wal qunnamuu kan jechuudha. Early contact jalqaba wal qunnamtii within outside of the world addunyaa biraatii wajjin Afrikaan qabdi. Due to the accessibility of the East African coast there was a wide spread of interactions between the peoples from the outworld. Kana jechuun due to the accessibility baay'ee waan gartee gahaateef maaliif East African coast kanarratti they were wide spread babal'ina yookaan interaction ture wal qunnamtii baay'ee ture between the peoples in the peoples from the outside of the world biyyoota addunyaa biraarraa nama dhufanii wajjin araboota haa ta'u awurooppaanota haa ta'u gartee wal qunnamtii gahaatu uumame. The early contact were mainly within the Arab wajjin wal qunnaman Greek wajjin wal qunnaman dursan jechuudha. Persia wajjin Roma wajjin China wajjin India wajjin Spain wajjin Portugal wajjin wal qunnamtii godhaa turan eastern part of the Africa kanarratti jechuudha. Kanaaf gartee what Europeans is preparations of the Africans maaliif dhiiroo Awurooppaan tun gartee perception yookaan gartee Afrikaa irratti akka gartee itti hirmaattu maaliif barbaadde? Europeans created an emergency yookaan yaannisi yookaan gartee Africans that was preserve the opposite of the Europeans gartee akka gartee faallaatti fudhatan by the compromising with the and in the contrast to this image Europeans generally superiority of wood self evident in the ideas of itself was the predicated on the images of the Africans. Wannummaan Awurooppaanonni gartee Afrikaa barbaadanii isaan kaayyoo qaban yookaan benefit yookaan jennu jechuudha. Yookaan benefit isaanii yookaan gartee opportunity yookaan carraa isaanii baay'ee isaanii yookaan gartee guddifachuu barbaadan. Imagine isaanii yookaan wanni isaan kontaaktii godhuudhaaf Afrikaa wajjin gartee yeroo baay'ee Afrikaa wajjin kontaaktii godhuu irratti hirmaannaa godhaniif hariiroo gartee jalqabaa yookaan gartee dippiloomaasiin haa ta'u yookaan waariidhaan wanni isaan Afrikaa qabaniif it is controlled the place that is the main centers of the gold
in the southern Africa and the control of the trans-Saharan trade. Daldala akkatti gartee ummanni Afrikaadhaa irraa guddate kana kan akkatti mansaamusan warqiidhaa addunyaa tanarra hajjiin dhaqe kana western Africa kan jiru it is the centers of the goldy image isaanii kana jechuudha kana qabachuudha jechuudha it is predicated on the it is image isaanii jechuudha since the middle 15th century the turning kan gartee global events brought the African closer to the rest of the world African gartee jaarraa 15 mid jiddugala 15th century it is a turning global event in dhufe jechuudha brought to African akka gartee closer to the rest of the world dida wajjin akka wal qunnamtu Europeans especially Portugal Spain fan were determined dominated baay'ee gartee international trade warte wajjin gaggeessaa turan this is inni kun xumurarratti both country biyyoonni lachuu sponsored navigators yookaan gartee sponsor ta'uudhaan yookaan imala galaanaatiin the explorations and the subsequently contact within the European powers is gartee numerous of contributed to the ever changing to the African economy, cultural, language, political and environment isaanii jijjiiranii jiranii jechuudha. Ummanni kun gartee imala galaanaa irraa navigationidhaan yookaan gartee explorationii dabalina gaggeessuun isaanii jechuudha. Within European poweridhaan wajjin gaggeessuun isaanii contribution yookaan gumaacha gurguddaa changing uummata Afrikaa irra fidee jira. Economy uummata Afrikaadhaa, aadaa uummata Afrikaadhaa, language uummata Afrikaadhaa, politikaa uummata Afrikaadhaa, siyaasa isaaniitii fi naannoowwan isaanii irratti ummanni Awurooppaa wajjin wal qunnamuun baay'ee uummata Afrikaa influence dhiibbaa godhee jira jechuudha. Kanaaf the outcomes of the Afro-Europeans contact during the explorations was the opening of the transatlantic slave trade. Garta kuno kontaaktii wal godhuun gartee Awurooppaa wajjin Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa fide transatlantic slave trading gartee garbaa daldalli garbaa kan gartee galaana Atlantikii qaxxaamuree naardii Ameerikaatti geessifamu baay'eensaa gartee sababa wal qunnamtii kanarraan kan dhufeedha jechuudha. Gartee kanatti aansee ammoo kan jiru unity haaraadha. Unity shanaffaadha. Gartee wanni asirra jiru kunillee waan haafalliidha. Wantoonni asirra jiran baay'een isaanii kun waan gartee afaanumaanuu gartee akkumatti ijumaanuu laaluu dandeessanii tun gartaamni gartee diippiliin baasu tan akkuma laaltanii shaakaluu qabdanii jechuudha. Tun gartee waan affalliidha waan taateef jechuudha. Kanatti aanummoo unity haariya Africans and the outside of the world kan jiru Afrikaan gartee biyyoota addunyaa wajjin wal qunnamuun kan jiru bal'inaan transatlantic slave trade dabalatee the pre-colonial gartee Africans event kan jennuun baay'een isaanii as keessatti kan jiran yoo ta'u as keessatti wantoota barbaachisoo fi isteetota gartee gurguddoo ilaallaa jechuudha Afrikaa keessatti kan jiranii fi akkasumatti gartee wantoota muraasa ijoo kan ta'an as keessatti kan jiran baay'ee isaanii waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf gartee sagantaa itti aanutti immoo maal qabannee walitti dachaanaa unity haaraa kana qabannee walitti dachaanaa. Thank you. I love you. Sin jaalladha barattoota kiyyaa nagaan naa turaa subscribe godhaa warreen maatii chaayinaaliin ta'e nama birootallee yaada keessanis koomentii jala barreessaa. I love you. Nagaan naa jiraadha.